Isaa kanneen shoora taphatan Dr. Asiliin isaan tokko jedhan. Dr. Asiliin yeroon koinii reegaa turetti jawwaala yookaan moobaayila guutummaatti ilaaluu qofa osoo hin taane bakka giiftiin itti walitti qabame sana tokko tokkoon agarsiisuu qabu jedhan. Isin bakka giiftiin itti walitti qabame sana tokko tokkoon agarsiisuuf yaaddoo wanti isin ta'u jira moo ummata kana miira keessa waan isin galcheef ummataaf deebisuun isin hin taane? No, ani sarirrattillee mubelleen an sirkii kee addaan qabin jenneeni ummata ani yoo dhugaa dubbachuuf ta'e nama yoo mallaan ummata walloo nyaatame mubaarakii miti anaa fi makitu wajjin nyaate hattuu mubaarakii miti nuyi jedhee nama irraa mormaa ture mubeen dhugaadha akka dhuunfatti maqaa kiyyaattaa kin goone garuu haasofni namaa gala ka'ee nuuf wanti akkasii akka jedhamu ennu ammallee ani mubaarakis ta'e namu kamu every single person ingiliffaan namni rakkoo irraa qabu tokko hin jiru namni rakkoo irraa qabaachuu danda'a yeroo sanillee yaa'iin adda ka'uu didee suuraan goototaa gaggara galee mataa maali namni gamaa gamanaa walitti buunan akka yaa'iin irraa dhaabatu waan isa gargaaru akka uummanni itti mo'anyeef agarsiisi jedheen malee mubaaraktu nyaataaf shakkee miti osoo shakkee yoo inni hattuu ta'e ana hattuu hin jedhuuni wanni asliin agarsiisi jedhee hin jiru walitti wacaa jiranii mana muniiratti walitti dhufnee akka uummanni yaa'ii irraa dhaabu ofirraa agarsiisi jedheeni inni agarsiisellee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e achumaan yaa'iin irraa dhaabate ani uma furmaata yaa'iin kaasu si galee miti kunoo namni kuma lamaa kunna taallaba akka ani ofirraa agarsiisanii namni hattuu maarre jechuun irraa dhaabe si galee miti inni amma waa lama natti mul'ata keessatti tokkoffaa gareen biraa warra nuti baay'ee asirratti dubbatamuu qabu baalaa silxaanii miti aangoo tokkos hin qabnu hoogganaa ummataatis miti hordoftoota mataa kennaa qabna rakkataan ganda kamirraayyuu haa dhufu yoo tasanutti dhufee sagalee kiyya ummata biraan naagaa jedhe ofii waa qabaanneen kenninu ummataaf namni kamuu sagalee nama biraan hin ga'a akkasi malee nuti oromoos bakka hin buunu bakka bu'aa oromootis miti agasan nama nu hordofu nama kudha shan waan qabnu yoo nuti mata yaada nama biraan kenna malee nama tokko nama attaa godhuu miti nama qiimi namarraa kabalachuuf deemus miti isa kan mubaaraksan illee an akkuma yaa'ii irraa qaabattu akkuma namni shakkineef agarsiisi jedheen malee anuu agarsiisa inni maan agarsiisini yoo ta'e akka ufiitti bulan malee akka ollaatti hin bulan si galeemi an akka makiin jiraadhu akka mubaarakin jiraadhu akka keen jiraadhu hin daraaseen ominoora si galeemi akka kiyya uf beeka waan ta'eef so makiin akkana goote asli kootu akkana godhi yoo naan jette karaa tolaatti yoo taate tolee jedhee sirkii kiyyaayyuu paaspoortii fi imeelii sii kennee laallata yoo humnaan taate dhagaa gurraacha waan ta'eef ishiin jiroon akka namaan jiraadhu akka kiyya jiraadha bazii aangil bittirraddu ariifnu ishii akkasii deebisaan qabu. Fuulduraa fi karoora deemtanii waa'ee kanaa dubbachuu qabdu mana namaas ta'e mana keessan bantanii kottaa ilaalaa. Koini naqabaa akkanaa jettanii karoora ni qabdu waa'ee fuuldura keessan deemaa jiru kanatti moo haaluma kanaan goolabdanii biraa deebitu? Nuti fuula duratti mana namaa dhaqee waa'ee amma gargaarsi kun godhameera xumurameera mallayni warra biyya jiru bira jira yoo gargaarsi uummata hunda bira ga'ee galateeffannaaf gaafa ummata barbaachisu gaafa itti ummataa sun bakka ga'ee namoota rakkatan kana bira ga'ee ibsa waliigalaaf galata waliigalaat irratti mallayni keessan hagana ustaaza bira ga'ee warri kooyinii keessatti hafee keessaa muratee ta'inillee uf qulqulleessuuf akka ummanni sunillee qabrii hin dhabneef hin agarsiisuun hin mala hin agarsiifnallee isa agasii asitti ganaa ummanni mallayni kunillee ummata bira hundi hin ga'initti ammatti waa'ee sanii dubbachuu yeroo hin qabnu rakkataa biraa waan irraa dubbannu baay'ee jira waan ta'eef ammatti yeroo hin qabnu dhumarra malee fedhan qabnu. Kan gaaffii kana kaasee gareeleen isin ba'anii dura bu'aan dubbataa turan uummataa jedhan isin immoo yeroo isin viidiyoo keessan garaagaraa kana adde maakii dabalatee ilaalaa turretti uummata miti gareelee dhuunfaatii jechuu yaada kaasaa turtan gaaffii kana kan jalqaba kaasee uummata moo gareelee dhuunfaati? Gareelee dhuunfaati. Kanaaf gareelee sana keessaa kanneen leencota hedduu buufnee jedhantu jiru maqaa keenyaan gargaarsa kana irratti leencota hedduu buufneerra gaafa maallaqa buufnu sanaa jedhan intarviyuu miidiyaa keenya faana taasisaniin
maallaqa buufnu maqaa keenyaan leencota buufne irraa jedhan aga doolaara 1,000 karaa kaashaappiif zeenii ergaa turree jedhan gaaffii taasisaniin isin kanneen gaaffii kana kaasan uummata osoo hin taane nama dhuunfaatii jettan kan maallaqa kennaa turretu yaada kana kaasee jedhu gareeleen kaan kana keessatti kanneen gaaffii kaasan keessaa kan maallaqa kennineerraa jedhanuuf deebiin hin barbaachisu. Kamallaqa kenna hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Yaa sun immoo of taheeti nama tokko ta'ee gaafatu qaba. Ta'ee galti irratti yoo nu waame yookiin bakka nu jirutti yoo dhufe silkii iyyuu itti kennina imeelii silkii paaswordii itti kennine ofii seenee haalaalu akkas rakkoon. Warra osoo waa tokko jibbiinsuma nuu qabuu fi asirratti maqaa garaagaraa nuu kaa'uu deebifne malee nama ilillii tokko nuu kenne. Nama ilillii tokko nuu kenne yeroo wanni nuti deebii isaan deebneef hin jiru. Yaa tokkummaan amma gartee seeraan waan nu gaafatteef seeraan si deebisaa jirra. Because akkasi. Kabajamoo maamila keenyaa aadde Maakkii himatamtuuf kanneen an haqaan dhugaan qabaa jettee amma miidiyaan keenya taraa isinirraan ga'utti miidiyaa keenyas mirga isaan dhiibina gaaffiif deebii dooftora irraa gaafa finne isinitti ka darbinu ta'a. Isinis yakkamtoota iyyoo jedhamtanii saaxilatamtan keessaa isaan tokkodha. Keessumaa isiniif dooftor Asilii gidduutti wanti guddaan deemeeraa jedhu gareeleen mormituun isin akka keessanitti maaliin ilaaltu dooftor irraa finnee isinitti deebina. Dooftor ibsa baasaniin fuulduraafis ta'e kanneen karaa nagaa nu gaafatan gastiirrasis ta'e gargaarsa kana irratti hirmaatan ta'uu qabuu jedhan karaa nagaa nu gaafannaan deebii barbaachisaa ta'e ni deebifna. Akkasumas barbaachisaa taanaan gareeleen gargaarsa irratti hirmaatan uummata bakka bu'anii socho'an yoo jiraatan karaa nagaan nutti adeemanii jennaan iimeelii bilbila keenyaa kenninee akka laalan ni taasifnaa jedhan. Dooftor Asilii amma gaaffii keenya gara xumuraatti ka deemnu yoo ta'u isin fuulduraafis sirna galateeffannaaf maallaqa uummataa irratti malee mana namaatti hin argamuu jettan gaaffilee isin irratti kaafaman guutummaan guutuutti fudhatama dhabsiiftaniitu jechuudha. Kanneen nama dhuunfaati malee uummata mitii jettan kana sirna galateeffannaaf malee gastii namaa irratti hin argamuu jettan gaafa sirna galateeffannaa garuu wantoota hunda agarsiisuu danda'a keessa seenee jettan kanaan alatti isaa asitti mana namaatti argamtanii deebii kennuuf guutummaan guutuutti karooran qabdanuu jechuudha. Amma biisidha nuti waan mana namaadha hin dhuuf hin qabnu hojiirra jirra. Waamicha edalkan gaaffiif deebiif wal faana taasisaa turaniin Hamzaashee Jaabir yeroo qabatamaa keessatti isin dhiyeessaa jedhamee gama ni dhiyaattu moo hin dhiyaattan? Nuti waamicha karaa nagayaan dinnu ustaaza miti namni dhuunfaa tokkoyyuu yoo nu waame yaamicha karaa nagayaan dinnu yaamicha humnaa dinna nuti kan hidhannoo nuti warra noo waar jedhetti amanu nageenni haabuu warra jedhu irraayi warra lola wayyaa jedhu wajjillee illolluunillee maannu loltanillee hin jennu zimmitaa warqinoo jedhe cal'ifneetu malaalla nuti warra lolu warra nu arrabsu warra nu raggatu warra humnaan fidaa jedhu sanii akka dhufanii nu fidan laalumaaf cal'ifnee itti kolfinaa karaa nagayaatiin namni nutti dhiyaatu tokko ustaaz Hamzaashee Jaabirii miti abbaan maan fedhee Asilii waan akkanaatiif si barbaannaa jedhanii karaa kabajaatiin si galee bifa doktora nama waggaa dhimi ture biyya chaayinaatti baratee tokko rispeekti akka doktoraa tokko godhanii Asilii waan akkanaatiif uummanni si barbaada koottuu yoo jedhanii na waaman wanni dhayneef hin jiru. Garuu namnummaan arge mana gabbarate sheer godhaa fida ka jedhuun nama sheer hin dhaquu miti namni kun nama uummata isaatii waggaa 27 barate nama sheer godhanii maaf dhaquu miti si galeemi. Kanaaf amma booda miidiyaan keessanillee wanni beekuu qabu gargaarsas haa ta'u gaaffis haa ta'u haajama fedheef bakka Oromootti wal geette yoo lafa jala akka cidhaatitti hin affeeramin hin dhaqon ibin gargaarsumaayyuu si galee qabaadhee naman gargaaru waan ta'eef yoo lafa jala natti hin himin isa dhugaa rabbisitti baaran uummanni jiru kun gargaarsummaanu yoo jiraate Asilii sheer godhaa fida duraan natti himne yeroo san sargii dhaquu danda'a jaartiin faa akka carraa gurdeemtee waa ijaazaa buufachuu danda'a damoo sanaa kafaraan jirtu sarraatanyaa kee miti walumaan tiktooki hara jirra wanni sheer gootaa hin afiddaniif maal sheeriin bakka tokko dhaqu bakkema tokko sheeriin hin dhaqu namni natti hajamu mucaan kun kennaa rakkatallee ta'u kennaa nu fayyadaa akka isa fayyadu ka beeku guyyaan tokko yoo hafu sa'aatiin takka 2 daqiiqaan 5 yoo hafu yeroo kenne karaa keessa
asli mana kanatti si barbaanna kootu waamichan bakka waamamnetti hin dhaqu nama booda murteesser durani bakka baay'ee osoo waamamin akka saree awwaadhe amma girgirri waan baay'ateef bakka nanyanyaan hin hooqadhu sheerin bakka takka hin dhaqu kana booda izuma gaafi maafu miti lafuma nagayaa korfumaaf taphaan sheerin hin dhaqu waliigal kabajamoo maamila keenya yakkamaa jechuun kan maqaa isaanii dubbanne gabbuuna. Kompidiyooti moo yoo taate yaada uummata hawaasa irraa illee fuudhuu qabu. Gaggabaabsi. Rakkanne dhiiroo akkam mooyye. Gaggabaabsi habiibi. Gaazexeessaan kun hidhamuu qaba. Gaazexeessaa nama tokko lamaati hidhamuu qaba. Yoo seerri jiraate to'annoo jala ooluu qaba. tokkummaa itti fufi. Qophiin godha guys. Asirratti ka barbaannee dhumne qaamotii murtaa'aa ta'an mana keenyatti waan manneeti kan intarviiyuu goone asirratti waa isinii galchaa kan nama lamaati moo ka jedheef deebisaa jechuudha. Qaamni ammaaf yakkameera jedhamee himatame qaama lama qofaa lamman suni dooftorii fi aadde maakii qofaadha jechuudha. Qaama jara himate kana qubaatti waamnee maqaa isaanii intarviiyuu mana keenyatti goonee turre jechuudha. Naannoo namni nu bira ture jechuudha. Qaamni uummata kana bakka bu'ee haasaan keenya tokko jedhe dhufee naa waliin intarviiyuu taasisee ture waan ta'eef amma kan barbaadame uummata osoo hin taane yaada uummataa osoo hin taane yaadota warra himatamanii kana jechuudha. Duraan yaada uummatarraa ka bakka bu'anii dhufan nu faana waan taasisaniif jechuudha. Uummatarraa bakka buunee jedhan jedhu kun immoo uummata bakka buufate waan ta'eef kana dura uummatatu bakka isin buufatee hojjetaa turte waan ta'eef maal gootanidha jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenya uummata irratti osoo hin taane nama lama irratti qofa fuulleffata jechuu barbaadeetanii yoo waa dubbatu ta'e utuma akka ittiin darbeen carraasanii kenna kanaaf. Abba eenyu ka dubbachuu fedhu sun dubbadha ana nagessi dubbadha takka hafuura baafadhu bishaan dhugi. Ani tokkoffaan inni jedhu jechuudha aslii fi makkin jechuudha. Kabajaan haga abbaan ga'u gahaa isin ufuma keessanii uf kabaja waan ta'eef ufuma uf kabajanii gasti namarra dhaquu dhabuudha. Tokkoffaa kun kabaja keessanii.